mituu bina keenya keessan badhaadhaa nuti nagaa jirra. Alhamdulillah hordoftoota keenya guyyaa har'aasii walitti deebinee jirra. Odeeffannoo hedduu tokko barbaachisaa ta'ee fi namoonni hedduun nagaa gaafattan akkasumas haala yerootiin wal qabate waan isin fayyaduu fi isin itti fayyadamtan jedhee yaada qabadhee isin dhufee jira. Boroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan nuti dabalama maatii keenya ta'uu wantoota nuti yerootti gadhiifnu as jalaa hordofaati irraa fayyadamaa isiniin jedha. Maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbada. Like gootanii akkana jajjabeessitan ammoo abdii isinirraa qabna. Kanaaf like godhaati nu faana bu'aa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon keenya akka yoo isinitti tole viidiyoon keessanis akka irraa fayyadaman share godhaati biraan gahaa isiniin jedha. Akkuma jalqaba irratti kaasuuf jaaletti guyyaa har'aas odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa ta'ee fi namoonni hedduun na gaafatanii jechaadha. Keessattuu guyyaa tokko dura viidiyoo mana luukii 50 bolokkeettiidhaan ijaaruuf jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraa bifa adda ta'een diizaayina bareedaa isa isiniif gadhiisee jira. Isarratti hundaa'uudhaan warroonni nuti mana bolokkeettiidhaan ijaaruu hin barbaanne mukaan ijaarachuu barbaanne mukaan ijaaruudhaaf ammoo qarshii hammam nu gaafata jettanii kan na gaafataa turtan guyyaa har'aa odeeffannoo isaa iddoo walitti funaannadhee kaalkuleetii godhe odeeffannoo sirrii ta'e jechaadha. Manneen kana dura ijaaramanii fi namoota yeroo ammaa ijaarataa jiran akkasumas mootuyyuu gabaa irratti meeshaalee mana kana ijaaruudhaaf itti fayyadamnu gabaa irratti yeroo kana maaliin jira maal fakkaata kan jiru jalqaba irraa isaa kaasee hanga xumuraatti isin biraan ga'ee jira. Kana qofa osoo hin taane ogeessi mana mukaa ijaaruu fi mana bolokkeetti ijaaru gatiin isaas garagara. Kanas kan mana mukaa ijaaru maal fakkaata gatiin isaa meeqaan ija jalqabne meeqaan xumuruu dandeenya qarshii meeqa yoo ijaarree ammoo hojii kanatti seenne keessa bahuu dandeenya waan jedhu qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hanga xumuraa viidiyoo keenyaatti nu waliin bu'aa hordofa. Kanaaf gara odeeffannootti ittiin seenanii viidiyoo daqiiqaa 10 fixuu dadhabuudhaan odeeffannoo kana guutuu argachuu dhabuu irraa kan ka'e wala isin harkaadha jechuudha. Maaliif namoonni baay'ee yeroo tokko gabaabsi jettanii jechuun odeeffannoon kun guddaadha waan ta'eef gabaabsi yeroo fayyadamu jecha gabaabsuudhaaf akka isinis irraallee yeroo dheeraan fudhanne daqiiqaa 10 keessatti fixuudhaaf yaalee jira jechuudha. Dhugaa isinitti himuu fi wanta kana kaalkuleet godhuu fi daqiiqaa 10 viidiyoo ammoo hojjetame kana caalaa daqiiqaa sa'a tokko ammoo sa'a tokko oliiti kan inni fudhatu jechuudha. Harkaan iyyuu kaalkuleet gochuudhaan qalamaan hojjechuudhaaf. Kanaaf odeeffannoo hamma kana ga'u gabaabseetiin daqiiqaa 10 keessatti isiniif fixee jira. Kanaaf daqiiqaa muraasa waan ta'eef hamma xumuraatti hordofaadha. Kanaaf meeshaalee gatii isaa meeqa meeshaan hammam nu gaafata meeshaan kun yoo bittaa qarshiitti deemnu hammami ogeessa mootuyyuu mana kana nu ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata walumaa galatti mana kana jalqaba isaarraa kaasee hanga xumuraatti qarshii hammam nu gaafata kan jedhu odeeffannoo isaa guutuu isaa qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaasee odeeffannichatti yoo seenne mana kana ijaaruuf mana mukaa ijaaruudhaaf kan gaafata ashawaa simmiintoo balballi isaa balbala gosa lamaa kan alarraa kan sibiilarraa dalagamee fi keessa mana muka MDF irraa kan hojjetame akkasumas mootuyyuu mismaara gaafata qorqorroo gaafata seeraamikii keessa isaatitti gaafata gubbaa isaarratti korrisii jiibsamii ta'e pilaastikaan kan dalagamu gaafata manna fincaanii alarraa fi keessarra qaba jechaadha. Manichi kun kaalkuleet kan ittiin taa'ame. Kanaaf meeshaaleen mana fincaanii keessatti itti fayyadamnu hundi isaayyuu kan guutame jechaadha. Akkasumas immoo alarraa mana fincaanii qaba. Manichi kun luka 50 keessa isaatii gaadaa bultii tokko qaba jechaadha. Walumaa galatti gaadaa tokko keessa isaa kan jiru yoo lama ta'e baay'ee tokko xixiqqaata waan ta'eef mana luka 50 warroon ijaarratan gaadaa tokkoo fi alarraa mana fincaanii isumarratti hojjetan baay'ee tokko filatamaadha jechaadha. Kanaaf odeeffannoo kana guutuu isaa san biraan ga'uudhaaf jalqaba irratti dhaqaan mana kanaaf nu ga'u mana luka 50 kanaaf dhaqaa qarshii 50 nu gaafata jechaadha. Qarshii 50 dhaqaacha qopheessuu ni dandeenya. Naannoo tokko tokko irratti meetira kuubiidhaan fayyadamtan akkuma isiniin jedhetti meetira kuubiinis bittanii makiinaadhaan bittanii qarshii 50 5,000 dhifama qarshii 5,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Itti aansuudhaan ashawaan makiinaan diimaan tokko kasinootiraakiin tokko isinii gahan yeroo kana inni gabaa irratti qarshii 5,000 jira jechaadha. Kanaaf qarshii 5,000 isinii gahuu ni danda'a jechaadha. Itti aansuudhaan simmintoo jira. Simmintoo qarshii 36 isinii gaha. Qarshiin 35 kun 36 kun kuntaala meeqa nu bituu danda'a yoo jettan kuntaala 60 isinii bituu danda'a. Yeroo kana kuntaala tokko gabaa irratti qarshii 600 galee jira jecha innis dabalaa jira. Kanaaf walumaa galatti manicha kana ijaarree xumuruudhaaf 36 simmintoon isaa nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Itti aansuudhaan muka gaafata jechaadha. Manni kun muka baay'ee gaafata. Muka waan ijaarameef jalqaba isaarraa kaasee mukkeen dhaaba mukkeen baqafamee ittiin ijaaramu maagara isaarraa kaasee hamma xumura isaatti muka gaafata jechaadha. Manni kun qarshii 41 fi 900 hamma qarshii 42 nu gaafata jechaadha. Itti aansuudhaan korniisiin isaa akkuma kan hin gadhiisanitti himee qarshii 12,500 nu gaafata.
walumaa qixa jechaadha kaayni isaa wal qixa waan ta'eef korniisii bulokkeettiin ijaarree mukaanis ijaarree manni 50 tiif qarshii 12,500 nu gaafata jechaadha. Ittaan suudhaan seeraamikii lafa isaarraa mancaan keessas dabalate amma ala afoo manicharraa qabe keessa manaa fi saaloonii fi yookaan ammoo hagichaa fi kutaa bultii keenya walumaa galatti saaloonii manicha kanaaf seeraamikiin nu gahu qarshii 15,000 binnee qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Ittaan suudhaan balbalichi akkuma mana deengate sinittiin alarraan balbala guddaa tokko xiqqaa tokko qaba foddaa irraa kan hin qabne yoo ta'u keessa manaatiin muka MDF irraa kan dalagame balballi tokko jira. Walumaa galatti balbala kanneen hundaa fi qarshii 26 nuuf gaha jechaadha balbalichi kun balbalicha alarraa tammoo daawwitee gaafata daawwiteen isaa qarshii 5,000 walumaa galatti qarshii 31 waa'ee balbalaa daawwitee dabalatee balbala keessa manaatii fi alarraan jiru qarshii 31 geessuu ni dandeenya jechaadha. Ittaan suudhaan mana fincaanii alarraa meeshaa isaatti galchuu fi qochiinsa isaa dabalate gubbaa isaarra ijaarsa dabalate armaata gubbaarra galu walumaa galatti qarshii 10,000 geessuu ni dandeenya jechaadha. Meetira 3 hamma meetira 4 hamma meetira 5 kan fagaatu jechaadha. Gadi fageenyi isaas baay'ee tokko murteessaadha. Meetira 5 hamma meetira 4 hamma meetira 5 kan qochisiisuu dandeenyu ta'e qarshii 10,000 nuuf dalaguu ni danda'an jechaadha. Ittaan suudhaan bishaan akkuma deengate siniin jedhe bishaan ollaarraa kan galfattan yookaan ammoo kan mootummaa naannoo keessan jiraate isarraa harkiftanii kan galfattan isas ta'ee maabiraatii yookaan ammoo haada maabiraatii keessa mana shiboo isaa harkisu akkasumas ammoo tuyyuu meeshaalee mana fincaanii bituudhaaf waliigalatti isaan kana sadiiniif qarshii 25,000 isiniif gaha jechaadha. Akka itti herregamitti qarshii 25,000 qopheessina isiniif gahuu ni danda'a haala gaarii ta'een isiniif gaha jechaadha. Ittaan suudhaan qorqoorroo manicha kanaaf barbaachisu akkuma deengate siniin jedhe qorqoorroo noormaalii itti kan fayyadamne jechaadha. Alaama qorqoorroo sun taane qorqoorroo isuma kaanii isa durii lumuutii sanatti fayyadamna yookaan immoo isaan dalagame jecha kwantitiin kuni kanaaf isa luukii 50 yeroo kana tokko isa qarshii 290 luukii 50 kana bituudhaaf ammoo qarshii 14,500 nuuf gahuu ni danda'a yookaan ammoo qarshii 14,500 nu gaafata jechaadha. Ittaan suudhaan mismaara barbaachisaa jalqaba sadarkaa sama xumuraatiin mismaara saanduqa 6 nu gaafata jechaadha. Kan qorqoorrootti dhaamu kana qoobii qabu sana ta'e mismaara noormaalii kan walumaa galatti saanduqa 6 nu gaafata jechaadha. Booksii ittiin gurguramu sana 6 nu gaafata. 6 isaa tokko isaa saanduqni tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 360 galee jira. Qarshii 360 isa 6 bituu yoo barbaanne qarshii 2,160 hamma 2,200 nu gaafatu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan manicha kana keessa manaarratti qalamii yeroo dibamu korniisiin jiipsamiin jechaadha. Jiipsamiin kan girgiddaa fi kan gubbaa isaarra ruufii gubbaarraa fi kan girgiddaatti jira jechaadha. Jiipsamii girgiddaa fi alarraan qalamii halluu barbaadan dibachuu barbaadan walumaa galatti qarshii 10,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya meeshaalee mana kanaaf barbaachisan kan hanga ammaa isin biraan gahee kana gatiin isaas kana fakkaata. Walumaa galatti meeshaalee kanneen bakka tokkotti samaraas goonee deebii kwantitii herreega isaa birrii meeqa nuuf fixa kan jedhuuf qarshii 176 nuuf barbaachisu yookaan immoo qarshii hagana qopheessina bittaa meeshaalee qofaaf nu gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan mana kana jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti ogeessatu hojjeta waan ta'eef ogeessi waan kana hojjetee mana kana bareechisee diizaayina ajaa'iba babbareedee kan amma dura isin biraan gahaa turee fi kan biraas filattanii diizaayina barbaadaniin isin ijaaruu ni danda'a jechuudha. Wanti garaagarummaa godhu ogeessi akka bareechisee ijaaruu fi halluu barbaadan dibuudha. Waan garaagarummaa wanti godhu kanaaf manicha kana keessatti bulokkeetti gosa kamuu fayyadamee hin jiru jechaadha. Gubbaa isaarrattis bulokkeetti tokko lama yookaan meetira tokko hamma meetira tokko walakkaa bulokkeetti erga qorqoorroo feenne booda achirratti daballa jedhee waan akkasii isin biraan gaatu kun waan akkasii hin qabu. Noormaali mukumaan ijaarame mukumaan xumurame ala isaarra dhoqqeen eega dhahamee booda ashawaan garafamee lassaamee bakka hin gahe jechuun bulokkeetti hin fayyadamne gubbaa isaarras wanti itti daballe tokkollee hin jiru. Namoonni gaafii akkana waan na gaafataniif jechaadha. Kanaaf ogeessi wanta kana nu ijaaree geessu qarshii 55,000 nuuf ijaara jechaadha. Mana qorqoorrootti dha'u ta'ee lafa isaatii kaasuu ta'e ashawaa manicha shawaa rukutuu ta'e seeraamikii galchuu ta'e kun jibsamii isaanumatu galcha waan ta'eef walii galatti qarshii 55,000 nuuf ijaaruu ni danda'an jechaadha. Walumaa galatti ogeessa dabalatee bittaa meeshaalee dabalatee mana kana bareechisanii ijaaranii nutti kennuudhaaf yookaan xumurachuudhaaf qarshii 200,030 hamma 32,000 nu gaafata jechaadha. Kanaaf garaagarummaan uumamuu ni danda'a. Maaliif yeroo tokkotti ijaartanii hin xumurtan yoo ta'e garaagarummaa hedduu uumamuu danda'a jechaadha. Bittaa meeshaalee irratti osoo hin taane
meeshaalee yerootti dabaluu danda'a. Namni itti isin kennitan sun dafee isin fixoota qarshii lafa kaa'ee yookaan immoo isinis balleessuu danda'a. Wantoota garaagaraatti fixuu danda'a. Meeshaalee fagoo irratti bittanii fe'iinsa isaatii galchuu dandeetti. Waan akka kanaatti garaagarummaa hamma qarshii xiqqoo fixuu ni danda'a. Kanaafis qarshii 230 hamma qarshii 232 manicha kana bareechiftanii ijaartanii xumuruu ni dandeettan jechaadha mukaadhaan yoo kaaftan. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabaadhee dhufe kan hanga ammaa hordofaa turtan. Yeroo ta'an odeeffannoo biraatiin walitti deebina hanga viidiyoo biraatti walitti deebina nageenyi keenya bakka jirtan isin haqa qaburra deebi'uudhaan warroonni yeroo jalqabaatiif gara dhuftanii fi roon otoo subscribe godhin daawwachaa jirtan subscribe godhaatii odeeffannoo kamuu akka lufnii fi akkasumas immoo isin bira akka dafee gahuuf subscribe godhaatii irraa fayyadama. Egaa gaafii yoo qabu fi yaada yoo qabaatan karaa lakkoofsa bilbilaa keenya isinii kennameen WhatsApp fi imo fi telegiraamii na dubbisuu ni dandeettan. Kanas hin ta'u yoo ta'e karaa koomentii jalatti yaada qabdan akkasumas waan gaafii isinii ta'e fi waan isin hin galle gaafachuurra ofiin qusatina odeeffannoo kana funaanee iddoo jiru isin biraan kan ga'e obboleessi keessan Ibraahim Buriiti. Viidiyoo biraatti hamma walitti deebinutti nagayaan nuti nageenyi keenya bakka jirtan isin haa qaqqabu.